The Bluetooth device is connected successfully. Ahmed Prime Minister of Ethiopia jechuudha isaan irratti dhiibbaan deemu jirti tasanii gara boodatti itti deebi'aa jechuu barbaadeeti. Talammee isaadhaa uummanni Oromoodhaa akkaataan ammaan tana ittiin adeemaadhaa jirru harroota malee hayyoota hin qabnuu waan nama jechisiisu. Kanaas tokko takkaan ifumaa bira ragaa gahaa bahaadhaa jiranii jechuu barbaadeeti. Meaning of freedom of speech maali hiikaan isaa gabbu'anii ilaalanii hogguu keeysa isaa kana baran osuma hadhooytuu Oromoon dhugaa liqimsiisin jetti. Amma fakkeenyaaf obboleettiin teenya sooshaal miidiyaa gubbaa baatee guyyaa kaleessaa OMN gubbaadhatti jechuudha dubbattee dhiirri Oromoodhaa dubartii Oromoo fuudhuu qabaa jette. Dhiirri Oromoo sheer godhaa dhiirri Oromoodhaa dubartii Oromoo fuudhuudha qabaa jette. Shamarran Oromoodhaa dhiira Oromoodhaatti heerumuu qabanii jette. Kuni ani dhibbarraa dhibbattiin deeggaraa jecha isiidhaatillee ni fudhadha. Warri fuudhe hiikaadhaa yookaan jalaan ariinaa oodhaa keessatti caba fideeyoo nagaa battan isiniifiin hima maqaa marsaatti aantuuf maqaa tarreeffadheetiin isiniif onni jaa hoggontoota qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ni hoggonna ja'anii hoggonoota qabsoo bilisummaa Oromoodhaa hoggonan keessa harka 85 jaartoliin isaanii yookaan niitiin isaanii
Eeltiraa, Amaara, Tigree, Faranjiidha. Koottaanis obdeen hanjaa. Koottaan isiniif tarreessa. Hoggonoota qabsoo bilisummaa hoggonu jiran keessaa harkirra guddaan ijoolleen isaaniitu afaan Oromoodhaa hin dubbattu. Dhugaadha. Fudhadhaa. Kan taaneef bilooki galtan. Dhugaadha kana maqaa tarree galcheetiin isiniif dhiyeessa. Inumaahu irra hedduun ijoollee qabsaa'ota bilisummaa Oromoodhaa afaan Oromoodhaa hin dubbattu. Dhugaa lafa jirtu abbaan taateef nu fudhata abbaan hin taaneef cerbee dhaqa. Oromummaa kolkoleeles gubbaa yaatu anaafis ta'ee Dr. Abiyyiifis Jowaar Mahmadiifis ta'ee Daawit Ibsaatiifis Jaalmarroo ta'ee Kumaa Dammaysaatiifis namni Oromummaa namaa kan nun jiru. Dhaggeeffadhaa Oromummaan uumamaan gabbuuta. Waan ati dalay dura dhaabbataniiti dhibbarraa dhibba ni takka dhagee ka gurbaan maasinqoodhaan akkana dhahee takka maal jedhee maasinqoodhaanii mililik nama bira kuteeti lafallee kiristennuma kaasee an obboleeyyan keenya kiristaana yookaan ka ortodoksiidha yookaan ka pheenteedha yookaan ka muslimaa yookaan maalii qeeqaadhaan jiru kiristaanaas ta'e muslimaas ta'e ortodoksiidhaas ta'e pheenteedhaas ta'e oromummaa takka kan nuyi jechaadhaa jira kun dhugaa lafa jiru. Hoggontoonni adda bilisummaa Oromoodhaatiis ta'e hoggontoonni qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaa keessaa hundinuu jechuudha dhibbarraa harki 85 jaartoliin isaanii Amaaraa gabbahanii akka ifiin fedhanii dubbachuu hin danda'an. Kuni dhugaa lafa jirtu. Abbaan ni morantanaan jettu ani akka miidiyaa kiyyaatti akka sooshaal miidiyaa kana gubbatti fayyadamutti bilbilaan amma ittiin dubbachuu Dhugaa isaan Amaara gammachiisuudhaaf mirga Oromoodhaa sarban baheetiin dhawa. Hoggaa isaan ammoo karaa sirrii deeman niin deeggara. Murtee immoo akka dheengadda Arabni warri akka Saadaam Hussein gurguree warri akka Mahamad Umar Algaddaabii gurguree koleen Arabaatuun hoggaa as baatee bishaan Abbaayaan naatuun murteessaa jette hin fudhadhu. Waan akkasii irratti du'eetumaan dabra malee hin fudhadhu. Ministeera Dr. Abiyyi Ahmad wajjin jira. Dhibbarraa dhibbatti onnee guutuudhaan jechuudha. Shakkii takka malee, sodaa takka malee, kolkolee as gubbaadhaa ta'a amma feesbuuka banattee asuma gubbaadhaa teessee qilleenfooytu tana gurraa'uun banuufan. Akkamiin jeenii bira kutaa warra akkasii warra laga Abbaay yookaan bishaan mormor fuudhee sodaa saaruqaatii fi sodaa maaliitii fi sodaa maaliitiif masrii kan nusan ammiila kiyyaan akka ol qabee garsiisa. Miila kiyyaa hungee sadii jechuudhaan warri akkasii warra gartee fuudhee kan mormor sodaa ummata arabaa isa tokkotu jira afaan ingiliffaadhaati an afaan oromoo jijjiireetiin isinii hima arabni hinduu takka dhaabbatan hin qaban because Ethiopia government is spy of American government afaan oromottiin siif hima mootummaa Itoophiyaadhaati jechuun basaastuu gaafa Afrikaa mootummaa Ameerikaadhaati Ameerikaan Afrikaa guutuu dhabdee Itoophiyaa dhafeeti sababaan akkas taateef sallaayii isaaniitii tana keessa gadi hin bu'u anuu galmeen harka jirtuutu jira achirrattiin isiniif hima yoomiyyuu taanaan laga Abbaay yookaan laga mormor dabarsinee gitabittuu ilmaan masriidhaa hattootaaf dabarsinee hin kanninu maaliif jennaan dhimmi Dr. Abiyyi Ahmad jibbuudhaa kophaadha dhimmi laga Abbaay dabarsitee wannidha kannuudhaa kophaadha. Irrattiin dhaabaa kanaa achi waan hin isiniin ja'uu hin qabu takaleessa obboleettiin teenyette dhibbarraa dhibbatti dhugaadhaa hoggantoota.
kunis irra hedduun hoggantoota qabsoo bilisummaa Oromoodhaa sababa jaartiin isaanii saba biroo taateef ilmaan isaanii afaan Oromoodhaa ispeeshaalii dubbachuu hin dandayan ni sobde koottaanaan jaa ragaadhaa wajjiniin maqaadhaa wajjin isinii tarreessa. Kutaa kana tuuyxee kutaasan tuuyxee arsii tuuyxee harargeedha tuuyxee maal wallaggaa teenya tuuyxee iluu teenya tuuyxee booranaa teenya tuuyxee gujii teenya tuuyxee an keeysan jiru anniin tarreessa. Hoggantoota qabsoo bilisummaa Oromoodhaa warra beera biroof jalaa qabu hajoolleen isaanii miidiyaa gubbaadatti Oromummaa jaantanaa nu saalfachiif toggaa as baatee afaan Oromoodhaa dubbatan. Afaan Oromoodhaa hin jirre tokko addunyaarra hin jirre sanumaa hin danda'anii jechuudha. Kanaas asuma qabadhaadhaa wanni kaleessa obboleettiin teenya jette dhibbarraa dhibbatti jecha dhugaadhaati. Fuula duraaf qubee generation dhaloonni qubeedhaa warrimmaan tana deemu warrimmaan tana jiran jechuudha. Oromoo akka fuutan. Shamarran Oromooti dhiira Oromootti akka heerumtan. Dhiirti Oromooti shamarran akka fuutan. Obboleettii teenya jala wanni gale takka qofaa jira takka. Maaliif jennaan shamarran keenya Faransa ni heerumti, Itaaliyaan ni heerumti, Jarmaniidhaan ni heerumti, Ameerikaadhaan ni heerumti, Suudiidhaan ni heerumti, Qatariin ni heerumti, Bahreeniin ni heerumti, Baangaaliidhaan ni heerumti, wannummaan isiin hin finne hin jirtu. Akkuma dhiirti teenya sussuuqaati deema akka waan taalaa warqii irraa cunfutti iyyuutti isiinis akkasumatti heerumti tuni aachaadha jechuudha. Aachaa hoggaan jee ikwaal walqixaa jechuu barbaade. Ammoo amma booda warra gartee fuudhee wajjin jiru yookaan heerumtee wajjin jirtu rabbiin itti haa tolchu jenneetuma bira kunna. Maaliif hin taatu manni bu'urrii akka gara dhabe wanni akka gara dhabe dhaloota qubeedhaatiif qubee generationiif wanni niin dhaamu ilmaan Oromoodhaa akka shamarran gosa biroo maali saba biroo fuudhanii wanni nun balleessin. Takka tana duraas an dubbachaadhaatiin ture. Tana duraas dubbachaadhaatiin ture. Akka jaan naannoon itti laladhatti intala gosa hin beekne hin fuudhinii jaan. Maaliif jennaan kana Raasii jechuun hiika amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessa paartii gurguddoon lamaatu jira. Rippaabilikaanotaa fi Dimokiraasota. Paartii xixiqqoo keessa immoo tii paartii shaayidaa tajaajamtu hundaatu jira. Takkaa wallolaan miidiyaa gubbaadatti suuraa ofii walgaddeebisuudhaan maal walgaddeebisuudhaan namni onni godhan jiru. Bakka gartee kutaa harargeedhaa qofarratti xiyyeeffachuudhaa kanaas dhiisaa. Maaliif namuutu waan fedheef haa deeggaru obboleeyyan kiyya hiikaa dimokiraasiidhaa baradhaa namuutu waan fedheef haa deeggaru amma fakkeenyaaf hoggaa namni tokko olbee barruu takka barreesse hogguu namni tokko olbee barruu takka yaada mataa isaa yaada dhuunfaa isaa akka isatti fakkaatutti hoggaa ibsate nama sanirratti phiiphii ta'ee jechaa ooluu dhiisaa arsiinis phiiphii keessa harka dhibbarraa akkuma gahee isaanii jirti fakkeenyaaf ijoollee arsiidhaachi keessa nu lakkaa waadhaa yoo jettan Joohar Mahammad phiiphiidha. Eenyu jettaniin xayyibaan phiiphiidha. Kaawaa jechuudha. Nuti duraan uumamuu isaatu hin beeknu. Amma immoo yoon ilaalu nama arsiidhaa achi keessa jiru dhiisanii ijoollee kutaadhaan arsiidhaa taphiiphii keessa jirtu ta'inumaa'uu muudama guddaa qabdu ilaa federaalatti ilaa ambaasaaderatti isaan san komachuu nafee Oromoota harargeedhaa duwwaa irratti xiyyeeffatamaadhaa jira. Kunis hin ta'u. Maaliif namuutu waan jaawe waan mataan isaa jaalate deeggara. Ani lammaan tana phiiphiidhaas ta'ee kofoodhaas ta'ee kofoo jechuun ni jirtu. Badhaadhinaa fi madrakhiimi akka afaan Oromootti os deebine lameenuu uummata tokkummaa Itoophiyaadhaa tiisuudhaaf deemu. Ani isin duraan hiccitii dhaaba kanaa guutuu beeka. Mee galmee isaanii fidee isin garsiisuu barbaachisaa taate. Ta madrakhiis
أنا ندقر لمنو أنا لما أنت أنا والله فيتنا ما فيتن دي سدا عندامني غيا الراس لا لما بيبي هوغان جواتا كانت ملتن مدرخ هوغان جواتا كانت ملتن أباو هوغان جمو غرانك يخيس لا نجا قامني غيا غوتون ندك قامني غيا غوتون because أباو is in my heart أباو ننتي يخيس جرتا كستو بدا الدبلسوما أورومودا تانو مجرتو تانو مبغرتي يدرو الدبلسوما أورومو جال داوت بساداتين هوغونمت تمرون فان كيس جرانتان خطا هند خيسا والكيس لاكني تارسين كيس تفغرتو تاررجين كيستي فقرتو تولو كيستي فقرتو تشوان كيستي فقرتو تانا أمو بدادنا alaadhaa siimiti alhamdulillah gosallee gosa guddoo irraa hin dhaladhe sadeen baa oromiyaadhaati jechuu barbaadeeti Harargeedha na beeytanii hogguu ammoo dhiibbaan kana tokkorraa warra bishaan abbaay masrii naa fudhattu araba ibiifuu Saadaam Huseen rabbi rammataa godhuuf Saadaam Huseen gurgure warra gartee Mahammad Umar al-Gaddaabii gurgure hoggaa ummanni kun laga mormorri dhufanii nu murteessan Oromoo tahee namoota Masriin Itoophiyaa dha'uudhaaf deemti juu namaan nama san caalaa gadi galoon laalu hin jiru jechuu barbaadeet. Kanaafuu ijoolleen Arsiitis piippii keessanii jirti. Ijoolleen Jimmaatis piippii keessanii jirti. Mirga walii eeynee haa jiraannu. Waan abbaan itti tole deeggaruudhaaf mirga guutuu qabda maaltu si hanqate jechaa ta'an bira kutaa. So maaliif waaniin hin deeggarre jechuun maaliif somba kiyyaan hafuura hin fudhanne jechuudha kunis maanoo guddoota akka fidhe qaleessa OMN fi hoggantoonni OMN guutuun maanoo peenaalitiidha dhaqanii harkaan tuqan akkamittiin anjaa intalti saba guddaa Oromoodhaa maangaa jettee masaraa mootummaadhaa keessatti Oromoo arrabsite what's the meaning of maangaa jechuu kana kan beeytanii Oromoo maangaadhaa tajette osoo dhiifama hin gaafatamini OMN ni gooree tuquu isaa dhaqee akka waan muciyyoo waan gaarii jette yaada dhuunfaa mataa isiidhaa jette OMN dhiifama gaafate an kanaas hin fudhadhu OMN akka kiyya dhiifama gaafachuu hin qabuudha akkasin naa hubadhaa OMN dhiifama gaafachuu hin qabuudha OMN irraas ta'ee boruus ta'ee ijaa fi gurra Oromoodhaati hanga gartee kutaa hunda keessaa gabaasaa oggaa Oromoon miidhamte gabaasutti gaafammoo OMN rakkoo ilmaan Oromoodhaa sadeen dhiifaman gaafanne dubartii taas baatee dhiirri Oromoodhaa shamarran Oromoo fuudhuudha qaba shamarran Oromoodhaa dhiira Oromootti heerumuu qaban jette maaliif dhiifama gaafate OMN bakka kanarrattis maanoo tuqee jira dhugaan isinitti himaa
OMN bakka kanarrattis maanoo tuqee jira. Kana khalammee saadhaa akkumaan reebuun tana isiniin jeetti harargee qofarratti xiyyeeffatamuun isaa dhaabbatu. Akka waan harargee qofteen taatetti ilmaan Oromoo harargee qofarratti xiyyeeffatuun isaa dhaabbatu. Harargeen akka mataa isittis abbootii qabsoo bilisummaa Oromoodhaati. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa kutaa birootiin dhalachuu dadhabdeeti. Harargee keessaan dhalattee harargummaan itti daaraa taate. Akkasitti hubadhaa kanaas harargee hoggaan isiniin jahu sadeen Ibsaatis beeka, Dhugaasaa Bakakkootis beeka, Mikaa'el Booranaatis beeka, Abdii Raggaasaatis beeka, Shuggut Galataatis beeka, Gaashuu Lammeeysaatis beeka, Odaa Xaseetis beeka. Hundinuu ni beekan akka qabsoon bilisummaa Oromoodhaa bakka birootiin dhalachuu dadhabdee hararguma gartee ammaan tana kana booda aansanii yoo isiin oppidiyoo dabalamte lolaniin yoo isiin abaa'otti dabalamte daangaarra birraa kaayan qabbaneessituu boombii diinaa bakka birraa kaayan sani godhan sana isaanuma kana keessa dhalattee guddattee qabsoon bilisummaa Oromootiis. Kanaafuu phiiphii hoggaa jiran duraan walumaan deeggaruu turre. Namni phiiphii akka deeggaru nu godhe Joohar Mahaammadi. Joohar Mahaammadiitutu phiiphii nu godhe. Arra deeme inni madaraki dabalame. Madaraki jechuunis warruma tokkummaa Itoophiyaadhaa tiisuudhaaf deemu. Kanaafuu madaraki jechuun mana albaatiidhaati. Akkasuma beekaa. Dr. Abiyyi Ahmad mana dhuufuudhaa yoo jiraate Joohar Mahaammadiis albaatiidhaa keessa jira. Akkasitti hubadhaa. Madaraki jechuun isaan kun hundinuu warra abaawoon dhaltettiin beekan. Isaan kana hundaa'u ilmaan abaawoon dhalte aqu waalideeyni jalaa ta'an ittiin beeka. Maaliif jennaan madirak olaantummaa ilmaan Itoophiyaadhaa tiisuudhaaf dhaaba gad dhaabameedha. Phiiphiin akkuma amma arginu kanatti dhaaba ilmaan Itoophiyaadhaa eeguudha jiru. Kanaafuu phiiphiin shittoo dibdee madirak udaan dibuun heermaleedha. Aadmaleedha. Madirak udaan dibdee phiiphii shittoo dibuunis aadmaleedha. Who minus who is equal to who akkasuma jechuudha. Toluma kutaa tokkootiin hin hoogganamne ta'u Oromoo guutuun baadiyyaa akka abaa kibbatti keessatti ergitu. Yoo kana yoo taate malee fedhii tiyyarraan dhaabbaddaa fedhii maalirraan dhaabbaddaa ani Dr. Abiyyi Ahmadis ta'e ilma Oromoodhaati. Ta'e ijaartii isaa rabbii isaan gaafata. Lammaa Magarsaatis ta'e Daawud Ibsaatis ta'e Joowar Mahammadis ta'e Baraaraa Guddinaatis ta'e hundumaa jechuudha mataa kiyya gubbaadhaa akkasitti naa hubadhaadhaa hogganoota xiqqeessu maaliif jennaan xiqqeenyi rabbi nurraa haa qabu akkasitti Kutabeetiin ol gaafa silaaluti Joowar Mahammad bira dhaabbachaadhaa turre isin bakka jirtanuu isin agarre uumamuu keessanuu namni isin quba qabu hin jiru. Nuti kuma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa fuula duratti oofuu turretti ilmaan Oromoodhaa warreen gartee dhaabbilee siyaasaa keessa jiranis oofuu turre. Arra keessan dhiiftanii hoggaa Dr. Hangaasaa Ahmad Ibraahimitti warri Kanaazir warri Kamaalii kun hoggaa harka qabdan ifiifuu isin mootummaa federaalaa keessatti gahee gurguddoo qabdan. Gadii tanafaa warrummaan keessa jiru aangoo keessatti wal fixuudha jiru isinumaa huwii tasaniitis akkasitti wanni godhaadha. Dhugaa walitti himaa deeman firummaan hin kuttuu akkasii gara boodarratti emotional waan hin ta'e jiruuf irraa hin dhaabbadhaa maaliif dubbii fi gabrummaanis xiqqoodha tolti jaanii eenyu hojii fuuldurri keenya ifa jeetiin irraa usaa laga Abbaay bishaan mormorii wajjin fuuldurri keenya ifaa Masriin sa'a takkaaf Itoophiyaa dura dhaabbachuu
dhugaa na gaafatan. Garuu ammoo raadaarri isaanii kadurattiiti ilammaan tanaa wanni hin qaban. Lafaaf jala gurguranii Itoophiyaa Masri yoo dha'uu feete hanga xiqqaa dadhoyti. Haroon amma hidhamte hirni Itoophiyaadhaa tammaan tan hidhamtee jirtu tun jechuudha. Inni laga Abbaayaa amma hidhamee jiru kun yoo ha Masriin dhooytu taate humnachiin dhooytuu hin qabdu ganda 500 rakkoon fidu. Hidi Masri ammoo yoo kadhaomtu taate daataadhaan lafa isinii kaayaa YouTube kiyyarra laalaadhaa. YouTube kiyyaa san isin kadhadhu subscribe quufeetiin jira subscribe illee gahaadhaan qabaa. Achirra laala achirra maxxanseetiin jira. Gara nama miliyoona 10 bishaan Abbaay fuudhee kuta Masri Itoophiyaa yoo Masrii dhooyti. Itoophiyaan Masrii eessarraa dhooyti yoo naan jettan Suudaan irraa dhooyti. Suudaan ammoo Masriidhaaf hin ayyamne. Akkuma gartee gaafa Iraaq dhawamtu mootummaan Kuweetii fi Suudii Arabiyaadhaa xayyaaraan Faransaa Koonkar achi gubbaa dhaabbatee Iraaq dhawee as deebi'etti jechuu barbaadeedha. Kanaaf jirra. Warri immoo asirraa babbarakattanii akkanuma qilleenfooytanii ijoollee harargee quba laattaniis dhaabaa ijoollee harargeedhaa bakka taateef ciisuudhaaf mirga qabdi. Madirak jechuun paartii tokkummaa Itoophiyaadhaa eeydu jechuudha. PP jechuun paartii tokkummaa Itoophiyaadhaa eeydu jechuudha. Kanaafuu Madirak jechuun mana udaanii yoo taate PP mana albaatiidhaati akkasitti hubadhaadhaa galatooma.